Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo waxabajjii 2024 isiniif dhiyeessa ani Booree Addunyaati. Woboon zoonii Kibbabaa Oromiyaa keessatti bobbaa irbuu shinnigaan tarkaanfii fudhateen diina du'aaf madoon adabuu hoogganaan woboo gamasii ONM'tiif hime. Korommiiwwan Kibbabaa Oromiyaa risaan gaara Aluutoo Cibiraan Jaalladhii Gammadaa godina Arsii Aanaa Muunessaa ganda Booree iddoo addaa gaara Buggeetti kaleessa waxabajjii 2024 waraana maafiyaa PP bobbaa irbuu shinnigaa fashaleessuu qabna maqaa jedhuun bobbaatetti atteetti hidhuun rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessuun loltoota 50 irraa ajjeese 73 madoon adabuun qawwee AK-7 gumbii 5 fi F-2 irraa hiikuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Jajjabeewwan kaayyoo haqaa bobbaa irbuu shinnigaa milkeessuuf taasisaniin waraana PP kaabineen bobbaafte dhukkeerraa kaasuun jireenya itti gorgoleessee jira. Akka maddeen keessoo isaanii addeessanitti yeroo ammaa kana PP'n sababa woboon lola walirraa hin cinne lolaa jiruuf yaaddoo guddaa keessa galuun eessatti gorraan gaaffii kaabinootaa fi caasaa ishee ta'ee jira. Tarkaanfii woboon fudhatu hanga bilisummaa fi walabummaatti itti fufa. Horaa bulaa Deebanaa injifannoon uummata Oromoo. Kibbaali Tashaggarraa Anaatoleetti bulchaa naannichaa hidhamuun dhaga'ame. Dabalata isaaf jaalmoo isa ba'a. Murni caasaa hammeenyaa diriirbate bilxiginnaan rakkoo Oromoo irratti uumuu malee hawaasa irraa dhalataniif gonkumaa da'oo ta'anii fi kan hin beekne hawaasa nagaa kutaalee Oromiyaa gandoota baadiyaa fi magaalaa keessa jiraatan maqaa dharaa yakkanii hidhuun erga hidhanii boodas maallaqa harkaa saamaa akka jiran uummanni bal'aan iyyachaa turan har'as itti jiru. Yeroo ammaa kana saamicha lammiilee qulqulluu siyaasa kamirraa walabatan erga saamaniin boodas maallaqa saaman dhuunfaan qooddachuu irratti wal dhabuun hidhaatti wal darbaa akka jiranis maddeen keessoo PP nuuf eeraniiru. Kibba lixa shaggaritti bulchaan Anaatolee kan maqaan isaa Faayisaa Dhaabii jedhamu erga hidhame torbanoota 2 lakkoofsisee jiraachuu kan nuuf himan maddeen onichaa maddi hidhamuu isaa inni olaanaanis maallaqa waliin saaman caalmaatti waan fudhateef hooggansi waraanaa onichaa qabee akka hidhes dubbatu. Caasaan dabaa ijaarsa hamaan dhaabbatee jirus yeroo ammaa kana raafama guddaa keessa seenuun manneen hidhaatti bakkeewwan adda addaatti wal guuraa akka jiranis dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Arsii Aanaa Shirkaa keessatti waraanni sirna PP uummata nagaan waraana bilisummaa Oromoo qallabdan jechuun buqqisaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalbilisee sabaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessite. Ilmaan Oromoo qe'ee abbaa isaanii irratti hanga bineensaa hanqachuun murna abbaa irree warra filannoo uummataa malee aangoo impaayaratti gubbaa ta'aniin uummata sila kabajni maluuf akkasuma utubaa impaayera Itoophiyaa ta'an hara tuffachuun yeroo itti bineensi bosonaallee mirga argatetti kan uummata Oromoo garuu qe'ee isaa irratti salphina ta'e haaluma kanaan torbee darberraa kaasuun Arsii Aanaa Shirkaa keessatti waraanni akka uummata Oromoo balleessaniif dirqama Abiyyi Ahmed irraa fudhatanii bobba'an gandoota Aanaa Shirkaa keessa jiran keessatti manneen qonnaan bultootaatti ibidda shiduunii fi gariin namootaa qabuun achi buutee dhabamsiisaa jiru. Humni baddiin waraana murna PP uummataaf naatoo hin qabne gochaa suukanneessaa nama gaddisiisu raawwachuun qe'ee isaanii irraa uummaticha buqqisaa manneen kan gubaa jiraniin alattis loon isaanii qalatanii nyaachaa akka jiranis dabaluun ibsaniiru. Sababa qunnamtii bilbilaaf jecha maqaa namoota gochoonni armaan olitti caqasanii kun irratti raawwatame kan hin argannee fi ammatti ragaa jiraatota irraa arganneen namoonni 110 achi buuteen isaanii dhabamee jiraachuus dabaluun ibsaniiru. Akka arraatni biyyoolessa Oromiyaa jiraatota Aanaa Shirkaa tokko dubbise jedhanitti namoonni bosonatti baqatanii jiran daa'immanii hanga maanguddootaatti kan bosona jiran yoo ta'u yeroo kanas waan nyaataniif dhuganillee dhabuun gargaarsa akka barbaadan dhaammataniiru. Godina Gujii Lixaa Aanaa Qarcaa keessatti dhukaasa meeshaa gurguddaa hawaasa nagaatti fageenyarra dhaabbachuun dhukaasaniin lubbuun namaa fi beelladaa yoo darbuu qabeenyis manca'e. Jaalkannaa sabaa dabalata qabam. Sirni badiin aantummaa uummataa hin qabnee fi akka mootummaatti of waamu kan guyyuu uummata Oromoo lafa irraa balleessuuf halkanii fi guyyaa tarsiimoo badii baasaa bulu mataan nafxanyootaa Koloneel Abiy Ahmediin durfamuun ergamtoota sirnichaa gaafii uummata Oromoo karaa nagaan deebisuu irra humna waraanatti fayyadamuu furmaata godhatan bobbaasuun gochaawwan uummata Oromoo gadaduutti hambisuu fi biyyarra godaansisuu raawwachaa oolu. Sirni waan cufa humna waraanan xumuruu barbaadu akkuma kan dandeessu reebi jennaan gowwan galee haadha mana isaa reebe jedhan shiftoonni kunniinis qaama hidhatee haga mooraa isaaniitti itti seenee
kurkursee moonaa isaanii keessaa yaasaa jiru jala dhaabbachuu dadhabuun meeshaa gurguddaa fageenya dheeraa deemuu danda'u tilmaaman dhukaasuun lubbuu namaa fi qabeenya hawaasaa irraan miidhaa jabaa geessisaa jiru. Guyyaa kaleessaa jechuun waxabajjii 4/2024 godina Gujii Lixaa aanaa Qarcaa ganda Baddeessaa iddoo addaa Utee Sararoo jedhamutti dhukaasa meeshaa kanneen akka moortara Zuu 23 madfii fi dishqaa fayyadamaniin lubbuu namoota nagaa 3 galaafachuun manneen qonnaan bultootas yoo guban beelladoonni hedduunis ajjeefamu jiraattonni ONM himan. Uummanni gandichaa yeroo ammaa shororkaa guddaa keessa galuun gara itti baqatan dhabanii haala yaaddessaa keessa akka jiranis dabaluun ibsaniiru. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Kiiramuu keessatti humnoota finxaaleyyii Amaaraan haati daa'ima tokko daa'ima ishee 3 waliin qalamte. Dabalata isaaf Jaalbooree Addunyaa. Gareen badii gara jabummaa abboota isaanii Minilik irraa dhaalan akkuma aanolee fi calanqootti armaa fi harka muran bara biltsiginnaa keessa seenaa isaanii darbe haaromfachuun Wallaggaa fi Walloo akkasumas kaaba Shaggarii fi Arsii keessatti gochoota suukanneessaa fi argaaf namatti hin tolle uummata Oromoo irratti waggoota arfan darbanii kaasee hangarraatti raawwachaa jiru. Guyyaa kaleessaa jechuun waxabajjii 4/2024 godina Ba'aa Wallaggaa aanaa Kiiramuu ganda Ashuu Kusaayee keessatti humnootni badii gara jabummaan guutaman kunneen haadha ilmaanii kan taate kan maqaan ishee Maabiraatee Taakkalaa Dhibbaa jedhamtu mana isheetti humnootni kunneen itti ol seenuun ishee fi daa'ima ishee 3 waliin cuubeen qaqqalanii ajjeesuu jiraattotni ONM miti imaniiru. Aanichuma keessatti humnootni finxaaleyyii Amaaraa murna biltsiginnaan tumsamanii meeshaa hidhachiifamanii jiran hanga har'aatti dhiiga uummata qulqulluu dhangalaasuun madaa yommuu ilmaan Oromoo keessaan baane raawwachaa jiru. Sababa ajjeefamuu dubartii kanaaf fi ilmaan ishee kanaa irratti jiraataa gandichaa tokko akka ONM'tti himetti humnootni finxaaleyyii Amaaraa kunneen meeshaa hidhatanii baay'inaan bakkicha akka jiran dubbachuun dubartii kanas bosona da'oo godhachuun mana isheetti itti ol seenanii akka ajjeesanis dubbatan. Iyya xinnoo dubartiin kun dhageessiftee dhaga'uun yeroo hawaasni bakkichaa birmatuufitti meeshaa gara hawaasaatti qabuun hawaasni bakkichaa sodaatee yeroof manatti akka deebi'ee fi boodarra yeroo isaan deeman hawaasni dhaqee ilaalu ilmaan ishee 3 waliin qalamte akka jirtu argine jedhu. Gocha fokkisaa kanatti uummanni gandichaa hedduu gadduu fi kan nu ajjeesaa jiru isaan osoo hin taane murna biltsiginnaa maqaa uummata Amaaraa eeguu jedhuun meeshaa itti hidheedha jechuun miira gaddaan dabaluun ibsaniiru. Garuu keenya biyya alaarraa argannetti yeroo dabarru dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN uggura koolugaltummaa haaraa Ameerikaan keessa irratti yaaddoo guddaa akka qabu ibse. Dabalata qabna. Baayiden falmii irra deebi'anii filatamuuf Doonaald Tiraamp waliin taasisan keessatti akka dadhabaa siyaasa isaanii keessaa tokko jiddu galeessa godhachuuf jecha daangaa kibba Ameerikaa irratti uggura godaantota haaraa akka ka'an ajajan. Ajajni hojii raawwachiiftuu kun godaantonni seeraan ala gara biyyattii seenan guyyaa tokkotti lakkoofsi isaanii 2,500 ol yeroo dabalu koolugaltummaa akka hin gaafanne dhorka akkasumas gara Meeksikootti akka deebi'an salphaa taasisa. UNHCR ejensiin baqattoota mootummoota gamtoomanii tarkaanfiiwwan koolugaltummaa haaraa Ameerikaan irra labsite kan mirga koolugaltummaa biyyattii keessatti daangeffama cimaa kaa'e kun baay'ee yaaddoo qaba jechuun ibsa baaseen ifoomseera. Tarkaanfiiwwan haaraan kun namoota dhuunfaa eegumsa idil-addunyaa barbaadan hedduudhaaf koolugaltummaa dhorku amma immoo nageenya barbaaduuf filannoo hojiirra ooluu danda'u dhabuu fi balaa deebi'anii biyyatti deebi'uullee danda'u jechuun daangaa ce'ee deebi'ee ergamuu isaa dabalee ibseera. Namni biyya dhaloota isaa keessatti ari'atama irra ga'uuf sodaa bu'uuraa qabu qaba jedhu kamiyyuu biyya ari'amuu yookaan buqqifamuu isaa dura naannoo nageenya qabu argachuu fi himannaan kun madaalamuu qaba jedha UNHCR. Ameerikaan dirqama idil-addunyaa ishee akka kabachiiftu gaafanna mootummaan immoo daangaawwan mirga bu'uuraa koolugaltummaa gaafachuu miidhan irra deebi'ee akka ilaalamu gaafanna jedhe. Godaantonni gara Ameerikaa seenan akka idileetti sanyii, amantii, lammummaa, yaada siyaasaa yookaan miseensummaa garee hawaasummaa murtaa'e tokkootiin miidhaa yookaan ari'atamni yoo isaan mudate koolugaltummaa akka gaafatan ni hayyamaaf. Garuu baay'een isaanii waggoota dheeraaf himannaan isaanii akka adeemsifamuu kan turan yoo ta'u, qeeqxonni baay'een namoonni sababa dinagdee qofaaf qaxxaamuranii ergasii sirna kana taphachuun Ameerikaa keessa turuuf jedhu. UNHCR akka jedhetti Ameerikaan namoota baay'inaan daangaa ishee ga'an waliin wal'aansoo qabuuf qormaata akka ishee mudate hubatteetti. US baqattoota simachuun seenaa dheeraa kan qabdu yoo ta'u, karaalee adda addaatiin qubsumaa, ispoonsara dhuunfaa fi kanneen biroo dabalatee itti fufteetti jedheera. Haqummaa, qulqullinaa fi ga'umsa bulchiinsa daangaa fi sirna koolugaltummaa ishee fooyyessuu dabalatee tattaaffii haaromsa bal'aa baay'ee barbaachisu keessatti Ameerikaa deeggaruuf kutannoo qabna
jechuun ibsu isaanii gabaasa AFP irraa argatee France 24 gabaaseera. Gabaasa gumaacha gooticha waraana bilisummaa Oromoo dinagdee tinisuuf taasifame kan waxabajjii 5/2024 isiniif dhiyeessa. An Irbuu Dhugaati. Sabboonton ilmaan Oromoo irree fi gaachana sabaa oboo dinagdee tinisuuf gumaacha taasisan cimsaniitti fufanii jiru. Haaluma kanaan jaarmiyaan abaa oboo biyya alaa godina giddu galeessa bahaa gamtaa deeggarsa oboo Saawudii jalatti ijaaramanii kan jiran gurmuun maadhee hawaasa jiizaanii fi gurmuun bobbaasan ammee eebila 15 guyyaa gootota Oromoo sababeeffachuun qarshiin paara Itoophiyaa 150 waboof gumaacha jiru. Itti dabaluun jaarmiyaan abbaa oboo biyya alaa godina giddu galeessa bahaa gamtaa tokkummaa baqattoota Oromoo Yaman jalatti ijaaramanii kan jiran gurmuun tumsa oboo Adeenii fi gurmuun tumsa oboo mooraa baqattoota Alkaaraz eebila 15 guyyaa gootota Oromoo sababeeffachuun qarshiin paara Itoophiyaa 457,200 waboo dinagdeen utubuuf gumaacha taasisanii jiru jechuun gabaasa ajajaa olaanaan abbaa oboo arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa ta'uttiin jenna. Injifannoon uummata Oromoof.